oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Jibuutii ergaa cimaa ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif erguun dhagahame. Abiyyi ergaa tana kan mirkaneessan yoo ta'u, kunis wayita Abiyyi mataan isaa dirree dhawaa dabalatee baha Oromiyaa guutuu Jibuutiidhaaf kennuudhaaf marii gaggeessaa akka jiran himametti dhagahame. Dhimma naannoolee wal jijjiirrachuu Itoophiyaaf Jibuutii ijoo dubbii ta'e jidduutti ergaa Jibuutii irraa Abiyyi bira gahe bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Soomaaliyaan dooniiwwan Israa'el galaana Baabal Mandab keessa akka hin dabarre dhorkuun muddama kaase. Haaluma kanaan mootummaan Soomaaliyaa Israa'el irraa haaloo ba'uuf jecha galaana Diimaa keessatti dooniiwwan Israa'el ugguree jira jedhame. Kun kallattiidhaan Israa'el Soomaaliyaa irratti haleellaa akka bantu taasisa jedhamee sodaan uumameera. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin himataawwan haarawaa sadeen obbo Taayyee Danda'aa irratti banamanii turan adda cituun himame. Himataawwan kun kamiif kami Taayyeen hidhaa beera moo hin baane kan jedhu bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin ogeessi baankii godina Geediyootti namoota duratti haala suukanneessaadhaan ajjeefaman. Poolisiin dhimma kana hordofee shakkamaa to'achuu ibseera. Taatee rifaasisaan kun akkamitti hawaasa duratti uumame bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gargabaas bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Jibuutii ergaa cimaa ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif erguun dhagahame. Abiyyi ergaa tana kan mirkaneessan yoo ta'u, kunis wayita Abiyyi mataan isaa dirree dhawaa dabalatee baha Oromiyaa guutuu Jibuutiidhaaf kennuudhaaf marii gaggeessaa akka jiran himametti oduun kun dhagahame. Haaluma kanaan sababa ulaa galaanaa barbaaduu Itoophiyaatiin wal qabatee wayita baha Afrikaatti biyyoonni sadii kaartaa isaanii jijjiiruudhaaf yookaan immoo naannoolee isaanii wal jijjiirrachuudhaaf akka jiran ibsametti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Jibuutii irraa ergaan na dhaqqabeera jedhan. Abiyyi Ahmad gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa irra dabarsaniin ministeera dhimma alaatiif walta'iinsaa idil addunyaa Jibuutii Abduqaadir Hussein Umar waliin waajjira kootitti mari'adheera jedhan. Abiyyi Ahmad ministeera kana waajjira isaaniitti erga simatanii booda walta'iinsa biyyoota lamaan jidduu jiru irratti akka mari'atan ibsan. Dabalataanis ergaa xalayaadhaan pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Geellee naaf erge fudhadheera jedhan. Abiyyi ergaa katabaniin ergaan kun maal akka ta'e garuu bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad bal'inaan ibsuurraa of qusataniiru. Gabaasaaleen dhimma kana hordofanii bahan ergaan pirezidaantii Jibuutii kun jabaa ta'uu akka danda'u tilmaaman. Ergaan Jibuutii irraa dhufeera kan jedhame wayita Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Geellee akkasumas immoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuud kaartaa biyyoota sadeenii wal jijjiiruudhaaf akka jiran ibsametti ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad baha Oromiyaa dirree dhawaa dabalatee guutummaatti Jibuutiidhaaf dabarsanii kennuudhaaf kan jiran yoo ta'u, Jibuutiin immoo naannoo Affaar kan galaana Diimaa hammate Itoophiyaadhaaf kennuuf akka jirtu gabaasaalee mirkaneessaniiru. Kunis Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu kan taasisu yoo ta'u, Jibuutiin immoo dachee badhaatu Oromiyaa akka fudhattu ishee taasisaa jedhame. Kan nama dhibu naannoon Soomaalee Itoophiyaa guutuun Soomaaliyaadhaaf akka kennamtu gabaasa kanaatu mirkaneessam. Dhimmi kun amma Soomaaliyaatti ijoo dubbii yoo ta'u, xalayaan amma pirezidaantii Jibuutii irraa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif ergame kunis ifa ta'uu baatullee dhimmuma kanarratti xiyyeeffachuu akka malu ibsameera. Akkuma guyyaa muraasa dura gabaafnee turre immoo maddeen odeeffannoo tana beekan wabeeffachuun iccitii bal'aa kan baasan Piroofeesar Abdiwahaab Sheek Abdusalaam qorataan baha Afrikaatiif Paan Afrikaanizimii karoorri amma mootummaan Itoophiyaa Jibuutiitiif Soomaaliyaa eegalan kun isa bara 1977 kibba Yaman keessatti mari'atamee wal fakkaataa jedhanii turan. Akka odeeffannoo Piroofeesar kanaatti daangaa Afrikaa bahaa irra deebi'iin biyyoonni sadeen bocuudhaan Itoophiyaan naannolee isii gurguddoo Jibuutii fi Soomaaliyaadhaaf dabarsitee ni kennitii jedha Piroofeesar Abdiwahaab. Kunis kan ta'e marii Abiyyi Ahmadiif pirezidaantii Soomaaliyaa akkasumas immoo pirezidaantii Jibuutii jidduutti taasifame hordofeeti. Akkuma amma dura yeroo lama gabaafnee turre ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif pirezidaantiin Soomaaliyaa dhuma soomanaa ture. Pirezidaantii Jibuutii biratti imalanii Jibuutiitti marii bal'aa kan gaggeessan. Yeroo sana mariin kun ifa ta'uu baatus ergasii booda ture. Waa'een kaartaa irra deebi'anii bocuu kun kan dhagahame. Oduu biraatiin
Soomaaliyaan dooniiwwan Israa'el galaana Baab al-Mandab keessa akka hin dabarre dhorkuun muddama kaase. Haaluma kanaan mootummaan Soomaaliyaa Israa'el irraa haaloo ba'uuf jecha galaana Diimaa keessatti dooniiwwan Israa'el ugguree qabeera jedhame. Erga muddee 2025 as dhibdee keessa kan jiran Soomaaliyaa fi Israa'el amma gara waraanaatti deemaa akka jiran gabaafame. Muddee 26 2025 jechuun dhuma bara 2025 Israa'el biyya jalqabaa ifatti Somaalilaandiif beekamtii kennite yoo taatu kunis Soomaaliyaa mufachiiseera. Bana muddama biyyoota lamaanii kan hammeesse immoo Israa'el ambasaadara ishee jalqabaa gara Hargeysaatti kan mudde yoo ta'u taatichi Soomaaliyaa daran aarseera. Soomaaliyaan kana haaloo akka baatu ifattis dhaadataa turte. Ambasaadarri Soomaaliyaa Itoophiyaa jiran dhimma kana irratti guyyaa tokko dura akeekkachiisa laataniin Soomaaliyaan birmadummaa ishee sarbame hin obsitu jechuun Israa'el irraa haaloo ba'uudhaaf akka jirtu mirkaneessanii turan. Akka ambasaadarri Soomaaliyaa kun jedhanitti Soomaaliyaan haga dandeessetti Israa'el dura ni dhaabbatti jedhan. Keessumaa dooniileen Israa'el tasuma galaana Baab al-Mandab irra akka hin dabarre yookaan hin sochoone ni uggurra jechuun kakatanii turan. Isaan ibsa sana laatanii guyyaa tokko booda jechuun halkan edaa Soomaaliyaa irraa oduu haaroo dhagahameen immoo Soomaaliyaan dooniilee Israa'el tana to'atteetti yookaan akka galaana kana keessa hin dabarre dhorkiteetti. Gaazexaan guddichi Israa'el Haaretis gabaasa uummata biyyattiitiif qoodeen Soomaaliyaan dooniiwwan Israa'el daandii bishaanii Baab al-Mandab keessa akka hin dabarre dhorkitee jiraachuu miidiyaalee Iraan wabeeffachuun gabaase. Akka gabaasa kanaatti Soomaaliyaan tarkaanfii kana kan fudhatte beekamtii mootummaan Israa'el Somaalilaandiif kenneef deebii kennuudhaafi jedha Haaretis. Akkasumas ammoo dooniiwwan Israa'elii fi michoota ishee karaa bishaanii Baab al-Mandab galaana Diimaa keessa akka darban akka hin hayyamne Soomaaliyaan ibsiteetti jedha gaazexaan kun. Miidiyaaleen Soomaaliyaa dhimma kanarratti madda qondaaltota biyyattii wabeeffachuun akka gabaasanitti Soomaaliyaan dooniiwwan Israa'el karaa Baab al-Mandab Istireet kanarra akka hin dabarre dhorkuu mirkaneessaniiru. Daldalli galaanaa addunyaa harka 12 bakka galaanaa murteessaa sanaan kan darbu yoo ta'u taankarii dooniiwwan fe'umsaa hundi kan Awurooppaa fi Eeshiyaa jidduu imalu hundi as keessa darbama. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni hedduun galaana kanattis fayyadamu. Haa ta'u malee tarkaanfiin amma Soomaaliyaan fudhatte kun kallattiidhaan akka Israa'el Soomaaliyaa irratti haleellaa kallattii raawwattu gochuu malaa jedhu xiinxaltoonni. Yeroo ammaa seera addunyaatiif dhimmatan hin qabne yakkamtuun waraana Israa'el boruu kaatee mootummaa Soomaaliyaa irratti haleellaa qilleensaa yoo raawwatte maaltu akka ta'u tilmaamuun nama hin dhibu jedhu warri dhimmicha hordofan. Haalli kun tarii irra caalaatti garee Huutiitii fi mootummaa Soomaaliyaa waan wal fakkeessuuf mootummaa Soomaaliyaa balaadhaaf saaxiluu danda'an yaaddoo cimaa dhufeteera. Namoonni dhimma kana hordofan Soomaaliyaan galaana kanarratti tarkaanfii fudhachuu kan eegalte akkuma Iraan addunyaa irratti dhiibbaa gochaa turte isinis Israa'el irratti dhiibbaa gochuufi jedhu. Garuu Soomaaliyaan akkuma Iraan humna akkamii qabaattee sana gochuu dandeessi kan jedhu yaaddoo biraateera. IRGC yookaan humni waraanaa Iraan waggaa 40 qoqqobbii jala turus guyyaa 50 dabre hulaa Hormuz cufe addunyaa qoruun isaanii beekamama. Soomaaliyaanis kana fakkeenya fudhattee Baab al-Mandab keessatti dooniiwwan Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuu eegaltee jedhame. Ta'ullee garuu haleellaa qilleensaa halkan tokko Israa'el raawwattu Soomaaliyaan dandamachuu dandeessi kan jedhu yaaddoo ta'eera. Soomaaliyaa maal abdattee kana gooti isa jedhu namoonni garii garuu deebi'ii qabu. Kanaafis hedduun namoota Turkii akka abdattee fi gama biraatiin Paakistaan akka abdatteetti ibsu. Oduu biraatiin himataawwan haarawaa sadeen obbo Taayyee Danda'aa irratti banamanii turan adda cituun himame. Abbaan alangaa himataawwan haarawaa sadeen obbo Taayyee Danda'aa irratti dhiyeessee ture adda kutuu isaa abukaattoo himatamaa kan ta'an Abarraa Negus mirkaneessaniiru. Deetaa ministeera nagaa duraaniitiif miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa himataawwan sadeen ilaalchisee kaleessa mana murtii waliigalaa federaalaatti beellamni qabame akka ture abukaattichi himaniiru. Beellamni kunis manni murtii olaanaa federaalaa ittisaawwan himataatii fi gaaffii mirga wabii himatamaan dhiyeessan kufaa jalaa gochuu isaatiin mana murtii waliigalaa federaalaatti dhiyaatanii hordofaa kan turan ta'us dubbatan. Oliyyannoo adeemsa falmii irra turre beellamni arraas manni murtii waliigalaa falmii bitaaf mirgaa qoratee murtee kennuuf ture jedhan. Abukaattoon Taayyeem akka carraa garuu abbaan alangaa dheengadda jechuun ebla 13 2018
abbaa alangaa waliigalaa himatichi akka ka'uwaa murteessaniif himatichi addaanuuf haa citu jedhanii dhiyeessaniiru jedhan. Iyyata abbaa alangaa kana bu'uura gochuunis manni murtii waliigalaa falmicha irratti murtee kennuun osoo hin barbaachisin himanni adda cituu isaa baramuu himan. Gama biraatiin abbaan alangaa himataawwan sadeen adda kutuu isaatiif sababaawwan herega qabaachuu isaa kan gaafatame obbo Abarraan wanti akka sababaatti eerame hin jiru jedhan. Dabaluudhaanis himanni adda cituun bilisa jedhamu akka hin taane kan himan abukaattoon Taayyee himanni adda citeera jechuun himatichi hin socho'u jechuu miti jedhaniiru. Aangorraa kaafamanii erga hidhamanii booda himataawwan sadii kan irratti baname obbo Taayyee Danda'aa himata lamaan bilisa jedhamanii isa tokkoon immoo hidhaan cimaan waggaa 7 ji'a 2 akkasumas birriin 5,000 irratti murtaa'ee ture. Booda ammoo oliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatti dhiyeeffataniin adabbiin kun gara hidhaa waggaa 4tti gadi irratti hirame. Murtee fooyya'e kana mormuunis dhaddacha ijibbaataa mana murtii waliigalaa federaalaatti iyyatanii beellamarra akka jiran himaniiru. Gama biraatiin abbaan alangaa ji'oota muraasa dura ammoo gaaffiif deebii obbo Taayyeen toora miidiyaa hawaasummaa Horn Conversation jedhamu waliin taasisan ka'umsa gochuudhaan himataawwan haaraa 3 irratti banuun isaanii ni yaadatama. Abbaan alangaa jalqaba obbo Taayyee eeruudhaan himanni kunis seera yakkaa bara 1996 keewwata 257 muraa tokko cabsaniiru kan jedhu himata tokkoffaa gochuun dhiyeessee ture. Haa ta'u malee himata kana akka fooyyeessu mana murtichaatiin ajajni kennamuu isaatiin himaticha gara seera yakkaa 1996 keewwata 238 muraa tokkotti jijjiiruu isaa obbo Abarraan kanaan dura dubbatanii turan. Seerri yakkaa keewwanni fooyya'e kun heera mootummaatiif sirna heera mootummaatiin hundaa'e humnaan diiguu kan jedhuu fi qabiyyee hedduu kan of jalatti hammateedha jedhaniiru. Himanni inni lammaffaan immoo raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisee odeeffannoo sobaatiif dogoggorsiisaa ta'e obbo Taayyeen dubbataniiru kan jedhu ture. Himanni kun haleellaa Izii Kaabaa raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatameef dhimmoota biroo ilaalchisee odeeffannoo sobaa ta'e Taayyeen kennaniiru. Kunis kan kenname ammoo Horn Conversation gubbaattiidha jedhan. Himanni sadaffaan immoo gaaffiif deebii Horn Conversation waliin taasisanii fi kutaalee 3 tamsa'e irratti sirna seeraan hundaa irratti duula gochuun yakka mootummaa biyyattii sarbuu kan jedhudha jedhan. Himanni obbo Taayyee irratti saaqame inni lammaffaan seera yakkaa 1996 keewwata 337 kan ilaallatu yommuu ta'u, himanni sadaffaan immoo keewwata 244 kan ilaallatu akka ta'e abukaattoon Taayyee dubbatanii turan. Himataawwan gara boodaa dhiyaatan kun sadeenuu amma addaan cituu isaaniiti. Dhimma kanaan wal qabatee Taayyee Danda'aa hidhaanii ba'a moo hin ba'u kan jedhu bal'inaan wanti ibsamee hin jiru. Oduu biraatiin ogeessi baankii godina Geediyootti nama duratti haala suukanneessaan ajjeefaman. Poolisiin dhimma kanaan wal qabatee shakkamaa to'achuu beeksiseera. Haaluma kanaan naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyoo magaalaa Gadabitti hojjetaan baankii Abisiiniyaa obbo Tamasgan Daani'el ebla 14/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haala suukanneessaadhaan nama duratti ajjeefamuu isaanii poolisiin naannoo kibba Itoophiyaa beeksise. Akka gabaasa poolisii naannichaatti obbo Tamasgan Daani'el guyyaa yakki kun itti raawwatetti ganama naannoo sa'aatii 2 irratti gara hojii utuu deemaa jiranii rasaasa irratti dhukaafamee fi haleellaa meeshaa qara qabuun irratti raawwatameen lubbuun isaanii darbeera. Poolisiin naannichaa shakkamaa gocha kana raawwate jedhame to'annoo jala oolchuun qorannoo dabalataa gaggeessaa jiraachuu ibseera. Ragaan poolisii akka ibsutti haleellichi haaloo ba'uu irratti hundaa'uudhaan kan raawwatamedha jedheera. Shakkamaan obbo Abbush Taaddasaa Huxeessaa jedhamu duraan jaalallee haadha manaa nama ajjeefame kanaa akka ture kan erame yoo ta'u, haadha manaa koona duraa fuute sababa jedhuun ajjechaa kana raawwachuu isaa poolisiin addeesseera. Obbo Tamasgane ji'oota 2 dura gaa'ila dhaabbatanii turan. Miidhamaan yeroo haleellaan kun irratti raawwatametti na oolchaa na ajjeesuu fi jechuun iyya gargaarsaa dhiyeessanillee namoota naannoo sana turan irraa deebii ariifachiisaa dhabuu isaaniitiin shakkamaan jalqaba erga shugguxiitti dhukaasee booda itti fufuun meeshaa qara qabuun reeffa isaanii cicciruun gocha suukanneessaa raawwachuu isaa ragaan poolisii ni mul'isa. Gochi kun hawaasa naannichaa biratti naasuu fi gadda guddaa kan uume yoo ta'u, poolisiin dhimma kana irratti qorannoo bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksiseera. Itoophiyaatti as dhiyoo sababa dubartiitiin ajjechaawwan suukanneessaa walirratti raawwachuun kun baratamaa dhufeera.